سلام تانكو كل سران سناقو السلام عليكم ورحمة منه وبركاته من الله تعالى أرقني إرقم جاله يا ربي انتهي وعند قرر موتي موت وني الدنيا خيرا يا الله رحمة ابنك يسبرا عدد مخلوق برا وبهارا رحمتك قارن جنة ولرا أجرات يوم نبي نرا قانون دولكه أهل صحابرا مؤمن تون درا نساء ورجالا أرقن إرقم جالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا قلتني ورفتك يا جالة موفيك وجوا كان جرتان فياكي سني على مني سالم نكيس دلقا في أموال فكاتا سنينجا أنا بربريد الحمد لله سندرس بريد كتي أبدين كابا إيجا كان سنينجا هران تنا سيمبون سنوجين أولو افتجرتي كنا فون دكيسن وقد مو فيديو كانت ناولين ترى إيجا فيديو نكون هنجل كامنة جل كابا سنيتا غرسيسا ترى ماليجت شو ورفتك يا كلاتي ما غوتو إسا غرا وجين كان أجيفنو تايو كان كلالو تا hundi keessan like gochuudhaan eegala namni isinitti tole jechuudha like share gochuu hin dagatiin hiriyoota keessan irratti kallattii ma viidiyoon keenya kunoo asirraa eegala jechuudha as bakka kana kan hin jiru bakka nyaatatti bilcheeffadhu kichini jira yookaan kun akkuma argaa jirtan kana namoonni baay'een keessan simboo maaqatte naan jettanii jirtanii inshallah galatuma hundi keessanuu galatuma ulfaadhaa isiniin jecha egaa waan takka hin taane annagaa qabu wallahi alhamdulillah diqoolii gadi taftafinatti guddate fuma kiyyaa fedheeti waan ta'eef homaa miti alhamdulillah waa hundaafu kanaafu hojii keenya osoo eegaleen dura jalqabarraa fuula kiyya kaname fuulli kiyya kun hedduu takka hin danda'u wallahi lazim medinatti gurraachata anuma makiyya irratti fuulli kee shifnii naamna hin qabu garuu gamana buqoo bakka amma argaaru kan agartani achachi gize baay'ee natti gurraachata jechuudha gize narraa badaa gize natti deebi'a egaa waa hedduu fuulli dhugaa dubbachuuf waheddun fuuli nama jijjiirama wallahi lazim ijji namallee gaarii miti mee hundumaafuu as keessatti waan biraa haasa'uun fedhu alhamdulillah hundaafuu nagaan qaba haa ta'utii timaatima irratti sukkaara qicee haala kanaaf fuula kiyya rigatutti ture himi'aati akka isin jaarusti kiyya abdiin tolchuu deema waan ta'eef waan biraa ta'e kana gootanii bakka hin seenina angaruu fuulli kiyya timaatimaaf sukkaara ni beeka waan ta'eef homaa rakkoo hin qabu waan biraa homaaf ittiin goone akkanatti gadi badheen booda biddeena keenya tolchina jechuudha hordoftoota kiyya hagadhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura like share gochuu hin dagatina namoonni meeshaa barbaadan meeshaalee mana keessaa babbareedaa fi isa oriijinaalaa tokkoffaa egaa akka qopheessu tanaan durallee argitan jedheeti yaada garuu baay'een keessanii yoo ani YouTube irratti viidiyoo gadi dhiisee waan hojii dhiise isinitti fakkaata nama hojii dhiisuu miti hojii dabalataa hojjetaa jira alhamdulillah eeliti waan taate ilaala muluu mataan akka kaachaatee jirti maal akka taate hin beekne ilaala muluu isii kakachaate jechuudha hordoftoota kiyya gartanii muluu luqqaatee wanti kun luqqee lixii keessatti ta'uu miti jechuu yoo itti godhan lixitti haqatuu miti yookaan itti ba'uu miti akka biraa dulloomte jechuun natti agarsiisa na fakkaatee milikkita wayinatti kennaa jirti yookaan immoo tokko akkuma argaa jirtan kana hordoftoota kiyya haal ta'uuti haala kanaan irraa rigee jira ammaan tan ammoo biddeena tolchuun dura lixiin keenya kunoo haala kanaan garagalee jira jechuudha hordoftoota kiyya kanaaf akkanatti waliin geenne biddeena keenya kan tolchinu ta'a namoonni biddeena asirratti gadhiisu waan namni tokko fakkeenyaaf sila biddeena tolchine hin beeknu hin jedhin aan ofii kiyyaa waan fedheef gadhiise namoonni immoo akkasumas namni hundi tokko miti ka akkan tolchullee barbaadu ni jira akkasumallee immoo maal isin jechuu barbaade namoonni biddeena jalqabaa hanga dhumaa gize buukee surraa ka'ee hanga gizee tolchuu akka viidiyoo isinii godhu barbaadan koomentii barreessaa namni 50 fi sanii oloo koomentii akkas jedhu jedhaa barreessaa yoo jettanii namni 50 barreessitan jalqabarraa kaasee amma bakka qal'isirraa isinii eegalee miti gaafsan immoo jalqabarraa kaasee isinitti agarsiisa namoonni barbaadan namni hundi hin beekuu fi miti kaasirra gadhiifamu jechuudha hordoftoota kiyya inshallah akkasii kunoo biddeena jalqabaa keenyatti goonee jirra eeliin tun akkuma dura isiniin jedhe waanatti argisiisaa jirti jechuudha akka miidhamte kanaafuu yookaan jijjiira yookaan shaklaa isii irraa jijjiiruu qaba yookaan immoo isii mesan guutumatti jijjiiruu qaba jechuudha mee hundumaafuu akka ta'u wajjumaan laalla wajjumaan goona ammaan tana ta caafii na jalaa kutte san biddeena midhaan irraa hin darbuu irraa fuudha caafii isii hundi baqaxxee ol geettee jirti ammallee akkuma argitan kana jidduudhaanis kakaachaatee jirti jechuudha waan isin ajaa'ibu garuu akkasuma taatee biddeena kun akkuma argaa jirtan san waa takka hin goone an bakka luluqqaate sanii waan ofi qabdu na fakkaate yoo takka ofitti hin qabdu jechuudha maashaallah tabarakallah hedduu takka na tajaajiltee jirti yoo silee
qulqulleessu haala gaariin sirreesse akkasumallee eelee tana jechuudha gizee takka biddeena gadhiisu daarii isii maasashaa gurraacha qabu kana waan an qulqulleessu dadhabe isinitti hin fakkaatin fayyummaa eeleetii fi maashaallah tabarakallah jedhaa biddeena waan fakkaata agartanii waaw maal isin jechuu barbaade eelee elektiriika namni fayyadamtan eelee isii osoo hin taane zuuraa isii agartanii kan maasashaan gurraachi xurii fakkaatee isinitti mul'atu kana bakka kana sirri qulqulleessitanii adii yoo gootan adda biddeena tolchitanii yoo qulqulleessitan bakki sun qaawwa banamaa deemaa yeroo san immootu eelee qaawwa keessa gara keessaatiin yoo gara jalaatiin hafuurri seenaa qilleensi deeme eeleen tisan isin jalaa babbaqaxxii saniin booda biddeena illee isin barachitu biddeena illee isin jalaa baakaya jechuudha agartanii waaw maashaallah agartanii kanaafu eelee elektiriika namni fayyadamtan daarii isin qulqulleessini jettanii guutumatti isii qulqulleessaa akkanatti gizeetti gootan garuu bakka amma maasashaan gurraachi keessatti gadi mamaxxane kana agartanii miti isa kana irraa gize mamara adada isii biddeena tolchitanii yoo adii gootanii keessaa baastan ta'e bakka saniin qilleensi isin jalaa seenaa deemaa jechuudha saniif qulqulleessuu gize baay'ee maasashaa irraan qulqulleessuanii haa ta'uti amma waggaa dheeraaf tajaajiltee jirti yoo barbaade shaaklama isii tan irraa jijjiira yoo barbaade immoo guutumatti girgiddaa san fa'aa godhuu danda'a Allah walamisanii mootu gize hagisiin tajaajila naa kennite imatti tajaajilama maaliif hedduutu akkanatti tolte eleetun baay'ee takka waa takka ofitti hin qabdu waa takka jechuudha amala hin qabdu jechuun ati niyyaadhaan yaa eelee elektiriikii maal barbaaddi niyyaan bira teettee godhuu qabda yookaan si jalaa qorruu dandeetti yoo itti qadaadde si jalaa itti osam irraa balleessi jettee yoo cufte immoo deebitee qorriti kanaafuu maal godhuu qabda seeraan bira teettee godhuu qabda jechuudha amala hin qabdu onni isin barbaadummoo maasashaa yoo rigee maashaallah tabarakallah akkuma isin barsiistan amma maasashaa malee waan biraati yoo rigee gize baay'ee biddeena jalaan ijjetti baasti gizee tokko zayitiif shiroo rigamaa mi'eelen tun garuu maasashaa waan baratteef zayitiif shiroo itti godhee rige jalaan akka tokko gootichuudha biddeena hundumaafuu haala kanaan goonee geessina jechuudha akka dhumaatti na waliin turaa warra gammaa laaltan immoo laayik sheer gochuuf hin dagatina. Egaa akkana isin jaa hordoftoota kiyyaa kanaafuu eelee elektiriikaa namni fayyadamtan akkasumallee gombisaan kunis xurii osoo hin taane hafuura biddeenaattu akkanatti diimessa yoo dhixxanii deebi'ee akkasuma diimata jechuudha hordoftoota kiyyaa. Egaa akkana isin jedheen booda dubbii keessaa wuqqattee horinaan jettan diqoo biizii ta'ee hojii amma hojii mana keessallee anumatu itti jira tiktok irratti illee uffata ufuma kiyyaa itti jira alhamdulillah rabbiin fayyaa eeganaa kenne ani hojii hedduutu akkanatti tola raahaa naa kenna hojiidha yoo dabarse maaliif hojjettan yeroo ammaa kana ani alhamdulillah duraan illee namatti hin dhiyaadhu baay'ee jechuun jibbee osoo hin taane bakka amaluma kiyya ani gizee guddadhu akka hootii biratti hin guddadhe akka hootii bira gizee guddadhu kana namni biraan bira hin jiru anaaf akka hootiyyaaf rabbi isaaraaramu akaakayyuu kiyya wajjin nama sadii qofa jechuudha an diqqoo ta'ee jechuun adadoonni tiyya yookaan eessummaan kiyyaa yeroo sanitti mana barumsaatii fi gara magaalaa gizee galanitti ani ta'uuf beeke innaa maal jechuu barbaadeeti amalli sunna keessatti guddate nama ganda hin dhaqu amala kiyya irratti nama hin baay'isu mana barumsaatti illee hiriyyaa akkasi gadheenyaan wajjinonni jedhe hin qabu argaa takka qofa hin qaba san gizee diqqoo ta'ee gargar baanee jira jechuun isiin gizee san ala deemte bakka saniin booda namummaa yoon beekachuu hin danda'amu normali akka namatti nagaa nama gizee kilaasitti illee bira taa'ee akkas haga gola 10 gizee baradhus jechuudha kolleejillee waggaa tokko baradhee akkaawuntiingii yeroo sanillee bakka normaaliin jira mira nama akkama bira ol bira taa'an malee hiriyyaa akkana gadi fageessee bakka waa hundatti hin qabu waan hiriyyaan tiyya haadha tiyya alhamdulillah innaa amalli sunna keessatti waan barateefu wanni kiyya hundi isaatu hojii irratti xiyyeeffadha jechuudha gizee baay'ee diqqeennaan waa hojjetaa nama guddateedhaani waan isin ajaa'ibu keessa kilaasii gizeen baradhu haga sa'a guyyaa ta'e haga sa'a afurii haga sa'aatii afurii folakka akkas waan dalaga saniin booda gara kilaasii deema yommootu ganama ta'e sa'a booda ni hojjedha bakka akka bareedatti jechuudha waan barbaade waan lubbuun tiyya barbaadde ofii kiyyaa hojjedhe nama ofii kiyyaa of tajaajilaa guddateedha so ammallee anuma keessattiin guddate jechuudha amalli suni kanaaf maal jechuu barbaadeeti biizii uf godhu osoo hin beekin biizii uf godha hojii garagaraa yaaluun hin deeddu takkan jaaladha sanuma saniif ammallee garagaranatti biizii uf godhe alhamdulillah isinuu argaa jirtanii youtube irratti waa waraaba gadhiisaa hin jiru gara tiktokitti waa gurguraa jira jechuudha kana yoo isiniin jedhu onlaayiniidhaan kan gurguru malee mana dhufanii uumamaa miti namoonni akkas ta'e nagaa hattanii akkan isiniin jaa deelivariin ergaa fi gara kamuun ergaa shifeeriin jechuudha maallaqa kafalamee fi biyya kamuun ergaa ameerikaa illee ergeen beeka shiitawwan kanneen poostaa yoo qabaatan an poostaa waan qabuuf ni ergaaf jechuudha nama kamiifu egaa kubattan abdiin qaba hordoftoota kiyyaa simboon sila biddeena tolchaa waan biraa waan itti
haasoftii hin jedhina akkuma walii galatti gaafii garagaraatiif akkasumas deebii isinii ta'a jedheeti isin jaa kunoo biddeena keenya haala kanaan tolchinee geessinee jirra yookaan raawwannee jirra maashaallah tabaarakallaa kana fakkaata kadhuma akka gubbarraa kunis kunooti ammaan tanallee waa hin godhu deema asitti garagalchaa godhu deema eelee tana wannan isii irratti hin fayyadamne hin jiru barbaadu garagalchaa itti godha barbaadu barbaree itti hammasaa gizee daasisuudha deemu waan manatti tole itti godha wallahi gizee ma shiroolee asirratti akaane shiroo eelee faaraa irratti akaa'u akaame osoo argitanii akkama akka namatti tolu suuta jedhee akaama waan ta'eef xalxaliin jedhu akka eelee sibiilaa sanii shiroolee irratti akaaya waanuma barbaade irratti godha maaliif wanni tokko itti tajaajilamuuf jechuudha kan hin bitame kanaafu ittuma tajaajilamaa jira ammaan tana geessinee jirra hojii kana fuula kiyyaa gammaa hin dhiqanne laala fuula kiyya naqabee jira sukkaarumaa fi timaatiman qofa ofitti dibee laala kana fakkaata inshallah namoonni uqqatti nan jettan mee haga tokko gara koo deebi'uuf yaala garuu jaaladheeti miti wallahi biizii kana godhe hojii hedduu takkan jaaladha alhamdulillah yoo isinii niyyaan keessan waan biraa hin ta'in jireenya keessan keessatti eega rabbiin fayyaa isinii kennee harkaa luka eega qabaattan namarratti fe'aan ta'ina dalagadhaa shamarran bakka kamuu yoo jiraattan uf danda'a ofirra dabartanii maatii keessan danda'uu qabdanii ofirra dabartanii haadhaaf abbaa keessan yoo waan guddalee dadhabdan waan xiqqoon gargaaru bunumaaf sukkaarallee taatu gammachiisuu maaliif isaan guddisanii asiin sigaa waan ta'eef haati kan kee gizee si guddistu waa hunda waan itti tole waan sitti hawwii ta'e hunda bira dabartee dhiisteeti kanaaf atamma haga dandeetteen ofirra dabartee maatii kee gargaaruu qabda eega achi ba'ee dhiqadhee jedheen booda kasala qabsiisee kunoo hixaan akkanatti aarsee gara salaataa deemee dhugaa dubbachuuf masgiida hin deemne manumatti salaatee eegaa darbannoo kanneen darbannoo akka keetii kanaan jettee asitti isinitti himaa ture garuu sagaleen sun diqqoosi sa'aatii gara daqiiqaa 30 ta'ee jennaan keessaa muree ofii amma irratti dhaa jira viidiyoo cina keessaa muree jechuudha hordoftoota kiyya darbannoon kun bira ni jira wanti babbareen gizee kamuu bira ni jira garuu isa kana gizee hundaan argadha jechuu miti adaduma carqin jijjiiramaa dhufuun kan biraa dhufa maashaallah tabaarakallaa kana akkuma fideen hin jaaladhee tiniin bee ofii kiyya hodhisiifadhe narratti carqoomni isaa hedduu takka laafaadha maashaallah tabaarakallaa shaarbiin isallee baay'ee bal'aadha darbannoowwan kana gatiin isallee garagara uffannillee garagara jechuudha kuni amma kabaratamee miti diizaayina haarawaa hedduu lallaafaa ani hedduu takka jaaladhee jira bal'aadha shaarbiin isaa ka diqqaaf guddaatu jira akkaataa itti ajajjeetiin fichisiiste namni amma birriif jedhee ka shaarbii diqqaa ka faxooraa namaan geenne fa'anii jira gabaarra jechuudha gosa hedduun jira ani ka akkuma jikaawwan beektanii meeshaan kiyyaalee babbareeda uffannillee babbareedha maaliif kana ufuma kiyyaa jedheeti isiniif jedhee osoo hin taane maaliif waan gaarii tokko gaafa ati fiddee namni waan gaarii san inni jaalata jechuudha kanaafu hojii kiyyaallee bareechuudha waan gaarii yoo hojjettan yeroo kamuu bakka kamittuu gabaallee yoo yaaluu barbaadda waan gaarii qabadha meeshaallee yoo daldaltan waan bareeda qabadha waan ofii jaalatan jechuudha namni ni jaalata waan ta'eef halluun isaa kunoo qaama isinitti agarsiisaa jiru kana yeroo sanii itti dubbadhee isinitti agarsiisaa jira ture garuu sagaleen baay'ee takka dheeratee jennaani editiidhaan keessaa gabaabsuuf amma sagalee irratti jechuudha hordoftoota kiyya kubatan abdiin qaba eegaa hordoftuun tiyatuni biyya fagoo kana Awurooppaarraa simbootii hedduu takkanaaf galatoomii ati hedduu fakkeenya nuuf taata biyya keessa teettee yookaan nama biyya alaati galee fa'aasisaa ture hedduu takka si jajjabeessuun barbaada dhugaa dubbachuuf torbee kana keessa ijoolleen hedduun keessan biyyoota Awurooppaatirraa na jajjabeessu jirtan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jaanuma takka isiniif hin goone ofuma kiyyaa waan gaarii hojjedhe waanuma gaarii san jaalatanii gara kiyya dhufuun keessaniifuu waan guddaadha naaf jiraadhaa isiniin jaa waan gaarii hojjetuun abbamaa fi eegaa isinitti agarsiisaa inni tokkoffaa isa kana akkasumallee ka jireenya keessatti waa baay'ee nama mudataa warri maa biisiif goota gamana naan jettan biisiif godhuu kiyya hojiidhaan eega ta'e hedduu takkaan gammada waan bada irratti biisiif hin godhin malee maaliif jettee yoo na gaafatte gaafa hojii irratti biisii taatu nama uffata kana galchuun kiyya uffata kana gurguraa hin gurguru akkamitti gurgura YouTube irratti viidiyoo hojjedha yoom hojjedha akkamitti hojjedha eega viidiyoo waraabee editii godha bakka yeroo man qabu jechuudha yeroo waan badaa itti hojjedhu alhamdulillah hojii kiyya irratti xiyyeeffatuun kiyya hamarraa na fageessa namatti yeroo ammaa namni ilmi namaa namaan ciisu wallahi laaziim keessattuu ati yoo tattaafatte kun haqa jiru haqaaf haqa jechuudha yoo ati tattaafatte nama hojii taate namni hin hojjenne namni hama jaalatu namni olii gadi deemsa jaalatu si jibba jechuudha xalaata sitti lafumaa ka'e alaa kullee haali alhamdulillah rabbil alamin hedduu takkan gammada akkuma dur isiniin jedhe nama hojii keessatti guddate ani sa'aatii faraqaa barumsaa unkaan sa'aatii ganamaatitti yoo ta'e sa'a booda hojjedha yoo sa'a booda ta'e ganama haga sa'a afurii nama hojjetaa hojii keessatti guddate jechuudha amalli sunnatti baratee ammallee
haga sadarkaa kanatti kunoo hojii makiyyaan biiziif godhe jechuudha waan kamirraayyuu bilisaanii hiriyaa akkasii hojii taa'ee kaan hojjaa sa'ullee hin qabu alhamdulillah hiriyaan tiyya haadha tiyya rabbi umrii naa dheeressu haadha tiyya lamaanuu rabbi umrii naa dheeressu akka tiyyaa haadha tiyyallee jechuudha isaan lachuu anaaf haadhaadha kanaaf maal isin jechuu barbaade warri biiziif gootan jettan alhamdulillah rabbi fayyaa naa haa kennu eega fayyaa qabaadhe dalagachuun barbaada uf danda'uun barbaada ufirra dabaree maatii kiyya gammachiisuun barbaada waa hedduu yaada alhamdulillah rabbiin yaada muraada kiyya naa haa guutu keessan maraayyuu rabbi isin haa guutu isin jaa egaa kun immootu gurraacha san irraa haga dhumaa ka jiru ka haadhaatii darbannoo kana halluu isinitti agarsiisan kanaan jettee jirti haati fi waa hunda kami jechuun waa hunda namaa caaltii haadha fi gammachiisuun gammachuu haadhaaf abbaa jechuun waan guddaadha jechuudha hordoftoota kiyyaa waanuma qaban irraa haadhaaf abbaa ofii gammachiisuun waan bareedaadha keerii guddaadha gammachuun isaa yoo san gammadanii garaan afaanitii godhan suni siif taati jechuudha hordoftoota kiyyaa haqalleedha isaan akkamitti akka si guddisan waan isaanitti bareede hunda osoo hin argatin osoo garatti nyaatanii quufin ta'uu danda'a si baattee si guddistee haatitellee abbaan keellee akkasuma jechuudha kanaafu rabbi yoo fayyaa sii kenne tattaafadhu hojjedhu bakka jirtutti waan kamuu haa ta'u ati nama hojii yoo taate ima hojjetta yoo hojiin jaalanne immoo osoo si jalaa kaa'aniitiin bakka hojii tokko badanii sitti kennanii ni hifatanii dhiiste jechuudha kanaafu yoo jalqaba hojii nama jaalatu taatiin hojjetta jechuudha hordoftoota kiyyaa kanaafi hundumaaf hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa isin jaa viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata warri hangamman ilaalaa turtan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa namoonni wantoota kanneen barbaadan heloo jedhaa wanti balleessallee yoo jiraate afoonaa illaa hundi keessanuu isin jaa hundumaaf hundi isin hubachuu qabdanii jireenya kana keessatti waa hedduu nama muudata wallaahi laazim waa hedduu nama muudata alhamdulillah hundumaafu waan rabbiin namaa qajeelche namni jallisuu abadan hin danda'u garuu namni tokko akkasitti fakkaata እና ጃላለ ረቢን ሲፍከን ጃላለ ናማለ ታና ረቡማቱ ናማፍ ከና አማለ ሰኒስ ረቡማቱ ማርኮ ወለጌ ቆራታ አማለ ሰኒ ረቲ ሁንዳይ ነምኒ ሄዱ ሲጃላ አንጋሩ ሰይሉ ከይቤ ወደ ማና ለደ ጀተ እንደበት ሁንደማፉ አልহামዱሊላህ ባቃ ደበዱ ገታን ቪዲዮ ጅታራ ያላ እንደምኒ ማርኮ ሲንጀ ነብረ ግና ወናርካ በደው ናፎ እንደምኒ አለከጀ ዋዱቱ ሲሙደተ ጀቹ አማራ ጋሩ ሰርገና በከዶ አጅራ ነት እንደበት ዮ ሲሙደተ ሁንዳፉ ሂምቦይና ኡፍታ አርጋማ ኡፍቲ አማናሙማ ቀባ bakka isinin himmalletti hin argamina gaafa sani yeroof midhamta yeroof boota malee yeroo san namni si duula waan ta'eef jechuudha gaafati wantoota nama jedhe kana goote gaafati tattaafatte gaafati hojjette gaafati oduu wamaama dhiiste uftaate jireenya kee qajeelteetiin jiraatte gaafa wajjatte waa hedduu xalaata hedduu ufitti horta jechuudha osoo atamaan godhin namoonni akkas hin taane sitti xiyyeeffatu soo kanaafuu ati maal godhuu qabdare jawaachuu daranuu jabaatte argamuu qabda jechuudha kanaaf wanta isin mudate hundaa jalaa gadi hin kufina inuma ol ka adeema jabaadha isin hinjaa egaa inshallah waa hedduu hojjechuuf yaada qaba inshallah rabbi yaada muraada kiyyaa guutu hunda keessanuu yaada muraada keessan isin yaa guutu warri narraa bitattan warri na hordoftan warri yaada babbareedaa na barreessitan rabbi fayyaa isin haa kennu umrii isin haa dheeressu isin hinjaa egaa viidiyoo irra deebiidhaan isinitti dubbachuu waan barbaadeefi ቪዲዮን kiya kaarraa kana fakkaata akkasiin tole abdiin qaba viidiyoo biraatiin inshallah walitti deebina hangasitti hundi keessan fayyaa keessan jiraadha isin jaaladha isin kabaja halkan kun halkan keerii isin faa ta'u namni isin tole heloo jedha lakkoofsi kiyyallee asirra isiniif kaaya meeshaa kana namoonni barbaadan egaa viidiyoon irra deebi'utti jira waan ta'eef nagaa keessan tura isin jira isin galateeffachuu jechaan hin qabu naaf jiraadha rabbi fayyaa isiniif haa kennu wanti fayyaa caala hin jiru muraada keessan hunda isiniif haa guutu hin jedha yoo isinitti like share gochuu hin dagatinaa hiriyoota keessan irratti jechuudha bye bye